jirtan ilmaan ayyamu biyarraa isin baasee jireenyi ta'eera qilleensummarraan isiniif hagaa'e salaam Biyyan baajirtan ijoollee ayyamu biyarraa boqonnaa fi hojmane isaan nutti kennanii lubbuu namaatiin taphatan qaaliin taphatan kana Oromoon akkamitti hojii caalu hojii isaaniirratti boqonnaa dhoobuuf hirriba dhooguun akka isaan jiilanii Finfinnee irraa argamanii ba'an gochuudhaaf maaltu murteessaadha. Oromoo walii haa galu hadhas borullee taanaan walii galtee kana dhaabnee jira himanii jira dhalootumaan dhaloota darbaa jira malee wanti addisii wanti haaroon uummata keenya irraa bahaa jiru hin jiru jechuudha. Maaf hayyuun keenya kan qaramellee hayyuun keenya kan beekellee osoo beekumsa ofii waliin garbummaa jalatti mana hidhaa keessatti marfamee irra taa'aa jira. Hadha umurii yookaan lubbuu isaanii Oromoo biyya keessa kan jiru yeroo Oromoon bakka kanatti yeroo du'e Amaaraan illee bakka sanitti du'uun dirqama keenya. Garuu maraataadha namichi kun sammuun isaatu naga jiraachuu ani hin amanu akka nama tokkootitti. Mootummaa sabni meeqaatama duguugamaa jiru afaan ofii bichaa aduuffatee afaan bichaa haqatee sabni Amaaraa saba seera daan nuti akka Oromootti rabbitti amanna malee ilma namaatti hin amannu. Nabiyyiin isaanii yoo isaaniif nabiyyii ta'e nuuf nabiyyii miti nuti waaqa tokkotti amanna. Kana hin fudhannus hin dhageenyus jechuudha. Warreen nabiyyiin keenya rooba nu roobsisee jiru isaaniif nabiyyiidha malee nuufii miti. Kun hojii rabbii seenudha. Kanaaf Oromoon rabbii tokkotti amanaa. Mootummaa kanarratti labsuu qaban akka hayyootaatti jechuudha. Akka hayyootaatti. Kanaaf ummanni Oromoo callisuu qabu yeroo ammaa kana keessatti callinsa nuti callifnurraa hiriirkatee inni mataan isaa nurratti taphataa jira. Hayliin naannoo Amaaraa waa takka hin balleessine jedhee mootummaa nafxanyaa qulqulleessu kana waliin jiraatee taa'ee ilaaluu irra uummanni Oromoo mala fiidhaatuun barbaachisaadha. Akka barbaadetti akka inni beeku.